warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu ilmaan Oromoo baga jiraatanii nageenyi koo kan jaallaaf kabajaa bakka jirtanitti faca'ee isin haa ga'u jecha. Arra aappii tokko malee akka itti Facebook irraa viidiyoo daawunlood ittiin godhattan isinitti mul'isa. Akkasi YouTube channel allee banannee jirra. Mee dhaqaatii subscribe follow nuuf godhaatii. Nu jajjabeessaa jecha asumaan gara barnootaa isiniin jedha. Okay, akkana aappii tokko malee Facebook irraa akkamitti daawunlood godhannaa warri jettanii Facebook keessan keessa galtanii amma fakkeenya kaleessa erga riyoo kana gadi buufadhaa jechuudhaan aappiidhaa tokko malee osoo hin fayyadamne akkamitti gabbuufna warri jettanii fi asii mallattoo sheerii tana ni dhoofna mallattoo sheerii tana jechuudha isii tana share tayyatu tana akkasitti gizee takka ni cuqaasna jala kanatti jechuudha akkana sarkifannee copy link tayyatu tana isii tana copy ni godhanna gama YouTube company YouTube irra kongoraajula keessumaa dhoofne baana asiin erga keessaa baane as dhufna Google Chrome namni dhaben jiru Google Chrome kana keessan seenna erga seenne bakka mallattoo search tanatti jechuudha mallattoo search tanatti snap fb jennaan akkas erga gootanii booda search itti gootanii jechuudha erga search gootanii asitti nuuf fidee jira jechuudha Facebook video download kan jedhu isa san irratti akkas gadi dhoofna linkii amma achitti copy godhanne bakka kanatti galfanna jechuudha bakka kanatti bakka kana qubaan cimsinee gadi qabanna erga akkas cimsinee gadi qabanne mallattoo paste jettu tana nu dhufa isiisan qubaan akkas zeeroo takka gadi dhoofna akkana nu dhufe jechuudha amma asiin download kan jedhu kana gizee takka dhoofna hamma kun akkan achi dhumatuuf obsaan eeggadha erga akkasitti achi nu fixee kuno bakka kanatti jechuudha isii tana kuno jalqaba irra jirtu tana download tan jettu tana isii tana gadi dhoofna gizee takkaaf dhiifama isii tan lammataa tana jechuudha isii lammataa tana gadi dhoofna isii kuno mallattoo download tan lammataa irra jirtu tana gadi dhoofna akkanatti dhufa obsaan eeggattu akkasi kuno akkuma isin argitanii gabbu'aaraa jechuudha kuno qoxxaru jira jechuudha isa qoxxaraara warri jettan dammoo gubbaa akkana yeroo gadi haxooftanii kuno asitti bu'uu ga'eera jechuudha dhumachuu ga'eera kanaaf kuno asitti haa inni dhumatee ni agartanii isiniin jedha karaa salphaadhaan akkanatti buufachuu ni dandeessu download ta'een dhumatee jira jechuudha mee walumaan ilaallu gasseensiifne amma as keessa baay'ee gaaleerri keessaan isinitti mul'isaa jechuudha kuno akkuma argitanii waa takka malee akkanatti gadi naa buusee jira jechuudha riyoo shaafii kuno akkanatti gannaa buusee jira jechuudha jechuun naa dhufe baga gammadde jedhani hawaasa keenya kanneen YouTube channel kiyya jalatti na hordofa